قرآن كن ربي على مرات راتي بوفمي إرجع دبته بودتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كوني akka isin jettan otoo ka jennee irraa dhufu taate otoo moo ofiisaa irraa fuudhee dubbata taate otoo rabbi takkas jedha jedhee yookiin immoo akkuma si yaadanu qaalluu irraa fuudhee dubbata taateeti walau taqawwala caleynaa otoo nurratti kijibee jiraate bacda alaqaawil jechuun haasaa garii haasaa tokko tokko otoo quraana keessa gimmaashuma isaallee xiqqoo ishillee otoo nurratti ka kijibu taateeti la'akhadnaa minhu bilwatiin hidda onnee isaa kana ni qabna ture jedhe hidda onnee isaa kana cimsinee ni qabna ture yookiin mirgaan isa qabna ture jedha rabbi subhanahu wa ta'ala. Tole egaa qabamuuf dhiisuus akkamitti barture quraana kana keessatti akka inni hin qabneen rabbiin kan jetteef tokkoffaani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otoo kijibanii jiraatan rabbii yeroo sana isa qabnaa jedhe. Yeroo kenninaaf hin jedhe silaa isa qabna ture. Quraan Nabi Muhammad irratti kan bu'e waggaa 23 guutuudha. Waggaa 23 guutuu rabbiin subhanahu wa ta'ala waan tokko qabeen agarsiisne onnee isaa hin cinne. Maaliif jennaan namni onnee cite jiraachuu hin danda'u kaa? Nabi Muhammadin onneen kutamee akkamitti jiraatu ture waggaa amma kana. Otoo Nabi Muhammad kijibanii jiraatanii onnee isaa qabeen kutaa jedhe. Namni hiddi onnee cite jechuun bar tuubboo dhiigaa kan naannesu hiddi onneeti. Tuubboon dhiigaa citeera taanaan namni jiraachuu hin danda'u. Kan dhiigaa saraacha'u isa jechuudha faffacaasu isa jechuudha qaama keessatti. Saniif onnee kana kan dhiigaa kana nan kutu erga jedhee silaa kutee hin jiraatu ture akka inni hin kunne kanaan beekna. Kutuu qofa osoo hin taane yookiin kutuu dhiisuu osoo hin taane Nabi Muhammad akkan kijibne illee kanaan beekan. Taada kan inni amma sila Sahih Bukhari keessatti wal qabsiistee fiduudhaa barbaadde yoon gaafanne taate sanitti fida. Sana keessatti ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa dhukkubsatanii fiduudhaaf jedhanii dhukkuba gaafa marzii nyaatan sanatu onnee kiyya keessaa natti dhagahamaa jira jedhan. Natti dhagahamaa jira. Dhukkubni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti dhukkubsatan dhukkuba biraati. Amma kana ture Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otoo citee jiraate yeroo sana dubbachuudhuma ergaan kana dabarsuu hin danda'an ture. Sigalee kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam achirratti kan jedhani asaara yookaan immoo dhiibbaan qoricha Yahudittiin gaaf sana na nyaachiste sun natti dhagahamuu jira. Natti dhagahamuu hin dhiisne jedhanii dubbatani malee isaan du'ani miti tokko jedhe. Lammaffaa Rabbi subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'akhadnaa minhu bilwatiin ka jedhu hidda onnee isaatii isa qabne hin kunna ka jedhe kan ofii isaatii jedhe malee Yahudittii yookiin immoo nama Qureeshotaa yookiin warra kaantu kiristaanotatu kutan jenni. Aanumatu ofii kiyyaa godhaadhe bar Rabbi subhanahu wa ta'ala. Kanaafuu otuma ta'eeyyuu silaa kan godhu Rabbi malee kan inni waadaa gale Quraana keessatti namatti akkas godhan jedhe. Maaliif jennaan Rabbi subhanahu wa ta'ala Quraana isaa keessatti maal jedhe miidhaa namootaa irraa si tiskinee jirraa jedha Rabbiin. Nabi Muhammadin namni miidhuudhaa hin danda'u. Namni ajjeesuudhaa hin danda'u. Yoo ajalli isaaniitti ga'e ittiin du'an ajala isaaniitti hin du'an jechuudha. Yoo akkas ta'e kan Rabbi subhanahu wa ta'ala Quraana keessatti waadaa isaanii galee nuti si tiskina namni si miidhuu hin danda'u badii namaa wanjala namaarraa si eegna ka jedhe Rabbi subhanahu wa ta'ala hin tiskina jechuudha Nabi Muhammadin. Marzii nyaatee akka inni hin nyaanne gochuun isaayyuu Rabbi subhanahu wa ta'ala isa tiksuu isaati. Sanaafuuti tiskee jennaan nyaata sana akka hin nyaanne isaan taasisee afaan keessa akka baafatan godhe marzii sana. Sahaabonni jara walii yeroo sana nyaatan garuu battaluma sanatti du'an. Yeroo sanatti du'an. Naam wallahu ya'asimuka minan nas. Rabbi subhanahu wa ta'ala namarraatti si tiksa. Namni si ajjeesuu hin danda'u asi gochuu hin danda'u dubbateera. Kanaafuu ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam kan du'anii sanaani miti. Sanaan illee hin duune. Rabbi irratti illee hin kijibne. Otoo kijibamee jiraate Rabbiin kana dubbateera taanaan Nabi Muhammad kijibuusaa maaliif dubbachuu de Quraana keessatti jechuun Nabi Muhammad yoo inni narratti kijibe onnee isaanii nan qaba jedhee jiraame isatu ajjeese taanaan Nabi Muhammad kijibeera de maaliif hin dubbanne Quraana keessatti durse maaliif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo waa godhan yoo waan ta'edha Rabbi subhanahu wa ta'ala kun akkasumatti jedhee gorsee deebisaanii Quraana keessatti. Fakkeenyaaf waan namni bahee namatti machu Farhaan kun amma waan abbaayeen kun gorse tokko bahee namatti ni maddu. Maaliif jennaan hir'ina waan ta'eef waa dogongoroon hir'ina waan ta'eef hir'ina ko sana silaa bahee namatti ni maddu. Nabi Muhammad garuu waan Rabbiin isaanitti eekame dhufanii ummatatti himani. Otoo sobatee Quraanni kun otoo Rabbi isaan argine nabiyyi sobaatu taani waan itti eekame kana dhufanii himan ture Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namootatti. Garuu hin oskatu ture of guddisu qofa ture. Garuu jarri gaafa waa balleessanii jedhan Rabbi subhanahu wa ta'ala yaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu wa ahalla Allahu laka dheefaa itti dubbate.
يا محمد وربنا حلال سيقول أكملت حرام فرنتك وتفاجئ تدبت فلين قال كان عبد الله والجيتاني مالف جناني إسلام ما كبتوا لا توري قرقودا كوني وري موتوتا كوني وري أنغو كبان كوني وري كبينيا كبان كوني إن كبتوا لا تجدني نمشي يسوع تكون أبو محمد صلى الله عليه وسلم كويا سنة إيجا جدني قدي باسل ربي سبحانه وتعالى تريك من محمد تي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ربي سبحانه وتعالى قرآن كيت التوري نمشي جزاما غير كيت الفجر كم تو أكجعله مالي تبيتا كان ربي برت كله ده مالي تبيتا ورسول الإسلام فرت نيساني مالي تبيتا كان غير كله واسقا فجواز ولين نجى فجلو في كماريا تاني ربي سبحانه وتعالى تدببت تيجالي إنما قرآن سورة الكهف كيست واصبر نفسك مع الذين يدعون ربك بالغداة والعشي يريدون وجهه ور فول ربي برباچا فالكني في غويا ربي سجدن جرى ولين اوبسغو دي جرى ربي سبحانه وتعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا جرينا الدنيا كان برباچا جرى فولن غورين جرى غاب ربي تدبت كان في دنيا محمد دبت اسلام نوس كدو تري تو كجبته قرآن ربي رتبوسي قرآن ربي تو عندهم تسكون نان كما في دنيا غرسن كان ابو محمد صلى الله عليه وسلم وربي نتكمس وانا ما انجي جدني وانا ما غورس جدني سند في دنيا كاتورا دي جچودا وتوكي القرآن كو ربي برامي تيتي سلاوان بريدا كما دو بدني واني توريا ميمونوس كدو تري فك كل سودا انا مكسلانا من فك كل سيغاله كنينجرو جچودا رتين ارغمنه محمد صلى الله عليه وسلم بين له وني ساني كامله جچودا بلتك ان شاء الله دا في يوسي غلي تا غلي كبر غابت أجرتي سببي أي غرو حديثة كيست برغا فدوف جدوتي وني ساكا جتي كان دبته تجرا مالي داف سببي قريتاني ميتي كان ديبا مسجداتو قريتشا نياتي كان سببي ساتي كان دكوبي نتي دغاما جدي دبتا توري غافا دوف تو جچو يرو دواتي ديات باي كان غزي ديبا ميجچو إن سببي مرزي سني تدوكوبي نتي دغاما جدي كان دبته متي سببي أي هدوني مرزي نياچي سني دكوبي نتي دغاما جدي كان دبته غزي دوفتو دمو اندين كو چيتي جرا جدي دبته جرس وانچي تنتي فكاتا جدي دبته جرس كون اكمتي سني ولين قبنيدا أيه كمتي waan kana ammasii deebisee ture naggeeffanne ta'a malee baay'ee tokko deebisee sirriitti Ay tolchee dhaggeeffadheen jira garuu irra sii deebi'a rakkoo tokko jira wanti irra sii deebi'a. Tokkoffaan jecha amma jette kana hin jenne ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam jecha kana hin jenne. Dhukkuba sanatu natti dhaga'ama jedhani malee onnee koo na cite hin jenne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onneen citaan akkamitti dubbatu atumtu namni onneen cite akkamitti haasaa hafuura baafachuu danda'a? Jecha akkuma loojikii akkuma baayoloojii akkuma nama baraate tokkotti olaalle. ishii na dubbis hadiisa tokko na dubbis ishii akkamitti akka hubattan naaf ibsitash na dubbis. Siin dubbisa rakkoon tokko hin jiru. Natti madhu. Maal si dubbisu kamiin si dubbisu? Kunaan Abi Daawud 45:12 Ayyee. Abdi baasuu dandeessaa? Nanda. 45 meeqa? 12? 12 Ayyee. Meeshaan kudha lama. Si baasa yoo rakkoon tokko hin jiru. Abdi si baasa yoo si cinkate hojiirra jiraannaa. Nan baasa rakkoon hin jiru. Abii Daawud. Baasee dhofsaas. Baaseen jira yoo barbaadde abdi. Ayya. Yoo mul'ata ta'e. Garuu arabiffaan kan isii mul'isu tolee dhiifama. Amaariffaa isaa Ingiliffaa isaa na bira hin jiru. Tolee si hiikaan. Ingiliffaan jira Ingiliffaan dubbisi malee Ingiliffaan na dubbisi. Ingiliffaan qabu kaashii yoo jara bira jiraate baasan kan Ingiliffaan qabu. Si hiika barbaadde Ingiliffaan dandeessaati?
baay'een danda'u garuu Maal godha yoo dandeenyaan illee. gilifa wayyaa Arabii kana san. Ish. Siifaa baasan yoo jiraate sanis nageessu taanaan sama. Yoo jiraate immoo atuu nu hiikta immoo Ingiliffa immoo rakkoon tokko hin jiru. San booda anuu si hiika deebisee Ingiliffas rakkoon tokko hin jiru. Baasaa fi bakka Ingiliffa nuuf faayiftu amma dandeessu. Aya Ibnu Baas. Ofii hiitta malee Baas Ibnu. Kan Ingiliffaa saniin qabu anis kaawwannoo kanan qabu. Aya nan baasa godhis kalas. Sorry. Allahu Akbar. Intarneetiin qabu fan asirraati kanaaf. Okay, okay. Ish ustad. Hello. Tito. Ini kita iki mcayo. Iba sera iki masih, nu iki. Boletti. Masih. Dir kamamiti. Asis nanni kaafi sanarraas nanni kaafi. Tole. Ishi maal jedha? The messenger of Allah, ergama Rabbi sallallahu alayhi wasallam, would accept 100%, but Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam would accept present jechuun hadiyyaa ni fudhatanii kennaa kennameef ni fudhatu, but garuu ammoo will not accept almis sadaqa. Almis jechuun sadaqaa jechuudha. Sadaqaa waan jedhamu kan namni of qulqulleessuudhaaf jedhee kennamu hin fudhatanii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And Wahab ibn Baqiyya narrated to us, Baqiyya ibn Wahab ibn Baqiyya kan jedhamu immoo akkana nuun jedhe narrate to us jechuun nutti akka jedhe hime. Elsewhere from Khalid irraati, from Muhammad irraa ibn Amr, Muhammad ibn Amr jedhamu irraati. Sa'id on the authority of Abu Salma, and he did not mention the name. Maqaa isaadha hin caqasne mooti jedhe of Abu Huraira, kan Abu Huraira. The messenger of Allah, ergama Rabbi sallallahu alayhi wasallam, used to accept hin fayyadamu turani present hadiyyaa, but garuu ammoo not almis sadaqaa hin fudhatanii. Kunoo qotiftuu keessatti yookaan sadaqaa jedha. Itti aansee maal jedha? The virgin hours itti dabalees so Jews dubartiin Jewishii sun yookiin immoo maqaan maali Jewish jechuun Yahudaan suni presented hin kenniteef Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam him isaaf at Khaybar jechuun gaafa Khaybar sana jechuudha. With a roasted sheep with foon roasted godhame yookaan immoo tolchamee wanna jedha kan sheep kan re'ee maal goote which the tokko xiqqoo ishiin dukkanaa'e mona biraati. Yes. Which he had poisoned, kan qoricha itti godhamee summiin itti godhamee jiru sana kenniteef Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The messenger ol butti na fakkaata mul'atu ganaadhaan keenyas keenyarra ganaadha ol siqe kana biratti sirriitti mul'atu yesh akkasitti. The messenger of Allah, ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam, ergamaan Allahadha, ate ni nyaatanii of it waan itti kenname sana ni nyaatanii, and the people also eat. Akkasuma uummanni sahaabonni ergamoonni wajjin barattoonni wajjin jiran sun ni nyaatanii. He then said, ergasii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jedhe, take away your hands, harka keessan irraa kaafadhaa jedhan nyaata sanarraati. Isa jennaan from the food, nyaata sanarraati harka keessan fudhadhaa jedhan. Maaliif jennaan? For it has informed me as the is poisoned. Nyaanni kun qorichitti godhamuusaa natti dubbatte, nyaanni kun foon kun natti dubbatteetti. Harka keessan irraa kaafadhaa iyyuu. Meerreme bakka isaatu hin agarsiisime bakka keenya. Eeywa.
ايش رفض هلك كيسرا كابر نتيم تجرتي بشير ابن البراه ابن معرور الانصاري دايد نمتشي بشير جدمو ابن البراء جدمو ابن معرور كان جدمو نمتشي كوني انصاري دا هندو ايرو مثلا بطل مثلا تدو انياته لال ورنياتان كيسا اني هندو ايرو مثلا تكنياته إسا هنياته بطل مثلا تنياته بطل مثلا تلدو يا غرتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم تو نبي توباتني تي افان كيسا امباسطني تر هندو تر غرو اتدبته وانياته كون مالته بطل مثلا هندو ايجد so ega he's a prophet ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam sent for the Jewish gara Jewish itti sanatti yookiin immoo Yahuditti sanatti erge and tokkite qoshi and said to her akkana jedhe isheedhaan what motivated you to do the work you have done waan hojjette kana akka gootu maaltu si kakaasee jedhe ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam ergaatti erge qoricha gootan nyaachiste kana foon kanatti summii dabaltee nu nyaachisu kana maaltu si kakaasee jennaan kana gootee jettee gaafatteen jennaan she said jetteeni if you were a prophet yoo ati kan dhuguma ergamaa dhugaa taate it will not harm you simmiidhu nyaanni kun yoo dhuguma ergamaa dhugaa taate adda baafachuuf jedheenidha yoo ati dhuguma ergamaa rabbii taate simmiidhu nyaanni kun but garuu if you were a king yoo ati immoo mootii taate mootummaan dhuftee sanyii keetiin mootummaa nabiyyoof gochuudha akka barbaaddu taate ammoo jetteeni I should write the people of you the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam then ordered regarding her and she was killed yoo ati immoo dhuguma immoo nabiyyi too baatee mootummaa taate immoo nabiyyummaan kee simbuloodha jechuu waan kana adda baasachuudha barbaade. Sigale amma isheen kan gochaa jirtu eenyu Yahudaadha tonkolii kana kan hojjechaa jirtu ati nabiyyoota ati nabiyyummaa kee ragaaggachuudhaaf yoo ta'u baatte immoo yoo mootii taate immoo nyaattee duutaa sirraa tagalaagalla bakka aara galfannaa jetteen tan booddee Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishee waamanii akka ajjeefamtu taasisani I continued ittiin fufe ani jedhe to feel pain ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam painiin sun yookiin afaan oromootti painiin kun maali paini qaxxataa daayirektii isaan barbaade dhukkuba osoo hin taane painiin kun afaan oromootti itti dhagahamuun kun maal jedha afaan oromootti laalaa laalaa jechuudha afaan oromootti qaxxataan daayirektii laalaan sun jechuudha fakkeenyaaf amma harki kiyya yoo haaduun na kute harki kiyya fayyeera garuu bakki haaduun na kutte kun natti dhagahamu jechuudha laalaan sun na dhagahama sigalee nam tokko fakkeenyaaf kufee cabeera lukni isaa dhidhiibamee fi fayyeera garuu immoo gaafa deemee jedhu lukni sun itti dhagahame laalaan sun natti dhagahama mallattoon gaaf sana wanne sun laalaan sun natti dhagahama jedhan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam ilaali from the morsels which I had eaten at Khaybar gaafa Khaybar sani wanni ani nyaadhe suni natti dhagahama laalaan suni jedhe ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam this is the time when it was cut off my aorta kana jechuun bara itti this is the time yeroo itti when it was cut wanni sun onneen kiyya kan itti dhaabbattedha yoom gaafa ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam kana dubbatan gaafa sana dhaabbatte onneen isaanii hin du'anii jechuudha yeroo san maaliif du'an jennaan qanii isaanii ga'e dubbii kana dubbatanii kaanii yeroon sun yeroo itti ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam du'anidha du'anii booddee silas maal gochuudha re garuu kan jarri nyaatan ture sana booddee waggoota sadii akkas tureeti ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam laalaa yeroo sana natti dhagahamaa jiran ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam dhukkubni jarri dhukkubsatan dhukkuba biraadha sigalee dhukkuba biraa dhukkubsatanii jiran sana irratti garuu laalaan sun na dhagahama fakkeenyaaf namni tokko dhukkuba sombaa dhukkubsataa jennu gaaf tokko garuu akka tasaa ta'e namaan wallolee mataa isaa dhahaniiru nama san kan dhukkubsataa jiru dhukkuba sombaati garuu ammoo nama isa bira jiruuni mataa gosa gaaf sana bar mucaan sun natti dhagahamaa jira jechuun isatu har'a na ajjeesaa jira jechuudha miti isatu isa ajjeese jechuudha miti kan dhukkubsataa jiru dhukkuba sombaati kan qabame garuu immoo mataa isaa sun dhukkubuun hin dhiifneeni jechuudha nama san kanaaf ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam waan gaafa Khaybar irratti jiru sana nyaadhe sana
nadhagaamaa jira laalaan isaayyuu jedhanii kan dhukkubsa akkuma biraati san booddeen ture ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam ni du'anii jechuudha. Wallahu ta'ala alam kana hadiisni jedhu. Walii gallee Sababii qoricha nyaateetiin miidhaanis irra hin geenye kan du'ees immoo sababii quraana keessatti barreeffame miti jechaa jirta. sababa sanaan hin duune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naa gaafa biraa gaafachuu danda'a. Hin dandeessa yoonaa eeyyaman abbaan mana nama biraan qaban taanatti of. Haati manaayyuu isin eeyyamanii nutti fa'a. Eshi Nabiyyuu Muhammad barreessuus hin danda'u dubbisuus hin danda'u jettanii amantu miti. Barreessuu kan hin dandeenye odoo quraan irratti hin bu'in immoo sana booddeedha. Moo sirumayyuu hanga gaafa du'aan biyya lafaa kanarraa boqotu dubbisuus barreessuus hin danda'u ture. Ayyee. Waan nyaachaara alaabaa wayii dhiifama. Nan bitadha. Dargaggeessaa edhaa ustaazan mallee alaabaa nyaattu maashaallah. Abbuudii karaarraa dabsaa'e. Kan biraa tokko dabalamtu. Waa haaseen oole asiin jiraafanniisi. Maaf. Ayyee. Alaa kulliyaat. Gaaffiin isheen gaafatte maaliin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan barreessanii waan dubbisanii jettanii amantu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti kun erga jarree nabiyyi ta'anii hoo kan itti fufe moo ergasitti barreessuu dubbisuu jalqabaniiru jette. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa argaman irraa kaasanii dubbisuu danda'u. Nabi Muhammad guyyaa argaman irraa kaasanii dubbisuu danda'u. Garuu hin barreessani. Akkamitti jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala وعلمه الكتاب والحكمة يدي دبت كتابة في أكسما حكمة يمكن حديثة ربي سبحانه وتعالى إنسان برسيس ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كتابني ما لكته إيماني ما لكته بيك تدورته قالوا ربي سبحانه وتعالى سبيك سيجرين فكبر كيست يعلمهم الكتاب والحكمة جدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة ثاني كتابة في وقمة الإنسان برسي ساجر نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابة سان برسي قابة جرمو وان قرآن كيس جرو إساني في إبسنا موتاف والحكمة حديثة اللي اتماني ججو دبسون دندو دبسون دندو مال قرآن أكملت دبسو جنان قرآن أني زاني كيسا دبسو نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن نفسي برّي فمانين دببنه جر أني زاني كيسا دبسو توري دبسو جتون وان سكين نمي دبچو نكافانا رفات دبسو جدام فكينياف نمني قرآن سموسا كيسا كابو تائين أما قرآن كرا مالن كرا جنان باكم أتسلفي دسنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين أما مالن قده ميورا سلا جرتد warri beektan meenatti baa yaa usheedhaaf ibsaan jira waan ta'eef warri beektan musliimoon amma maal gochaan jira Dubbisaa jirtan? dubbisaan jira garuu quraana baradheerraa dubbisaa jira No. garuu waan barreeffameen dubbisaa ramoo miti Dubbisaa jirtu sirriitti. eessaan dubbisaa jira ammoo Qooma keessa. qoma koo keessaan dubbise akka afaan arabifaatti dubbisuu jechuun waan qoma kee keessa jiru dubbisuun dubbisuu jedhama. Tole kanaafidha gaafa wal dorgommiidhaaf quraana kana deemamu
maal siin jedhani iqraa siin jedhan dubbisi siin jedhani dubbisi gaafa dhan macaafa baafadhuti dubbisi jechuu miti quraana gadi baafte taanaan kompiliitii achi keessaa ari'amta dubbisi kan siin jedhan qoma kee keessaa dubbisi siin jechaa jiran sigalee bakka akkas akkasii jecha rabbii dubbisi siin jedhan onnee kee irraati dubbisiidha kanaafuu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam onnee isaanii irraati quraana dubbisaadhaa turani banagaraachin laasitti waa tokko adda isinii baasuudhaa barbaada dubbisa waraqaa moo dubbisa kanatu dursa yoo jenne akka islaamummaatti kan dursu onnee irraa dubbisuudha fakkeenyaaf quraanni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otoo jarriin barreessin duratti kan durse maalinni onnee irraa dubbisuudha onnee irraa dubbisuudha gaafa dhufee iqraa jedhuun bar dubbisi gaafa jedhuuni waan hin jedhu waliin irra deebii dubbisi jechuu isaati malee barreeffama dubbisi hin jenneen kanaaf ragaan keenya maalinne fakkeenyaaf suuratul iqraa fidanii dingata sana faana wal qabsiistee gaafachuu barbaadde taates deebisii ta'a. Gabriel yookiin Jibriiliin dhufee iqraa dubbisi gaafa jedhu nabi Muhammadiin on beeku maal dubbisuufidha jechuun keen bana yoo sana faana gaafachuu barbaadde. Iqraa jechuun waanuma siin jennu waduuba jedhi jechuun onnee irraa dubbisi jechuun dubbisi jechuudha akka dubbisaatti. Rabbiin quraana keessatti maal jedha seete? فإذا قرأنا فاتبع القرآن قافنو تدبسني ندوبة هردو في تدبسي جرين جبريل ورقته وي في دير دبساتو ري لا وانو تجن ندوبة دبسي ندوبة جري جتشوني قرآن نتسرق راجرو نولين دبسي جتشون كنابو دبسي جتشون كفانا رفاتي وانو نيكي كيسا جروكي واسطة مغرر يبتي جتشون دبسو جتشون دبسا جرم كنافو نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن ندبسو تري كان دبسا نمو أني ساني را دبسو تري جتشون Waliigala jama akkas obboleetti keenya yoo jiraatte mas. Okay. Eshi barreessuun danda'u jechuudha. Hanga gaafa biyya lafaa kanarraa boqotutti barreeffama hin danda'u. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin barreessine. Kan barreessaa ture barattoota isaaniiti of hin barreessine. Ragaa naa kennuu dandeessaan akkasi. Ragaa maali? Akka inni waan barreessine moo? Jechuun amma fakkeenyaaf ishii hadisa tokko dubbisimee naa dubbisi. Hadiisa kana waggaa sagal duran beekamee baas. Waggaa sagal duran gaafa. Itti hammaatee. Isiniifan barreessaa yoon du'e booddee wanta isin irratti hin dogongorre isiniifan barreessa jedhee hordoftoota isaatti gaafa dubbatu hin dhoggan akkan barreessin. Si dhukkuba jira waan ta'eef. Namoota biratti si dubbisaa lakkoofsaatti abdiin siif haa baasu. Banagaraachin laay hadiisa kana waggaa sagalirraati kan hin deebisaa ture. Wanni kiristaanii dhuftee na gaafattu kan waggaa sagalirraa kiristaanota warra amaaraa faana wal caqacaqaa ba'e kan isheen irra gaafattu jechuudha. Ishee qofa miti warra irra gaafatan anaaf aarii miti gaaffiin kiristaanonni gaafatu jaratti haaraa fakkaata malee waggaa sagalirraa wallaahi gaaffii isheen amma gaafatu waggaa sagalirraa hin deebisaa ture. Maalumaaf siif haa baasu sirriitti si deebisa. Lakkoofsaatti maddu. Taa'ii Buhaariidha. Buhaarii 114. Lakkoofsaa beektaa itti maddutti siif haa baasu. Yoo hin beekne immoo siifan hima. Ekkoo Buhaarii 114. Okay, baasi babdi. Hadiisi jaa baasimee karaa bu'ee karaa deemaa jira. Hin mul'atu. Hundeen? Ayyee ongil bakka baate haa baasu. Dhibba tokko meeqatti? Bravo. Toyaan baasu. Miti remasi. Banagaraachin laay afaan arabiffaa intini isaa ingiliffisaa raayitan jedheeti kan inni kaa'ee jiru afaan arabiffaa isaa itti agarsiifna. Maal jettan? Osuma akkasitti dubbistaniif iyyuu hin ta'a ture ingiliffaan beektu waan ta'eef. Yoo isheen barbaadde akkasumatti itti himaa. Yoo isheen moo lakkii haa ba'u jette akkasumatti itti himoo? Arabiffuma irraa dubbisaa fi ingiliffaa eegasiin hin beekne. Obboleetti? Eessi maal jechuudhaan as raddas. Ayyee. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo sana keessatti Ali ibn Abi Talib faatini maal jedhan amla'u lakum jedhaniini. Imla'a jechuun akka afaan arabiffaatti waa
barreessisuu jechuudha malee barreessuu jechuudha miti. Fakkeenyaaf kitaaba imlaa jedhamu jira. Barumsumti mataa isaa danda'e imlaa jedhamutu jira. Warri barate hin beeku. Munziruun faan beeku. Warri baratan kun ibnuun faan beeku. Barumsa mataa isaa danda'e jira. Imlaa kan jedhamu. Imlaa jechuun barsiisaan dhaabbatee waa sitti hima ati barreessuudha. Arabii fakkeenyaaf wanta hadiisa waan gargaraa sitti hima inni afaaniin dubbisa ati immoo barreessita. Maal godha namichi kun? Si dubbisee si barreessisa jechuudha. Imlaa godhe jechuudha. Arabiin isaa amla'u jedha. Iskiriiptoo fi qalama naa fidaa imlaan isin godhaa jedha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imlaa isin godha jechuun isinin barreessisa. Isinitti nama isinin barreessituudha. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afaan isinitti ma isin immoo barreessu. Iskiriiptoo fi qalama naa fidaa jechuun ofiin barreessa jechuudha miti. Fidadhaa koottaa jechuudha. Fidadhaati koottaa iskiriiptoo fi qalama imlaan isin goosisa. Imlaan isin goosisa jechuun isinin barreessisa. Amla ulakum jedhan. Isinin barreessa jechuun immoo ani isinitti nima isin immoo barreessitu jechuudha. Kanaaf ani isinin barreessadhan malee ani isiniifan barreessan jenne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So imlaa isinii godha isinin barreessa jechuun fakkeenya nama taa'etaniin ibnuu faatiin munzir faatiin waan akkas barreessadhan jecha tokko akkas barreessa jechaa jiru imlaan jira godhaa jira jarri immoo imlaa barreessaa jiran jechuu waan ani imlaa jechuun waan ati afaan itti himtee namni sun waa barreessu jechuudha. Afaan kee irratti waa himta inni sun immoo sirraa fudhatee waan barreeffamaan kaa'u sanatu imlaa jedhama. Kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani isiniif nima isin immoo barreessitu jedhan malee qalamii fidaa anatu isinii barreessan jenne. Qalamii fidaa jedhani qalamii naa fidaa jedhan. Mee qalamii sana naa fidi mee imlaan si godha yoon jedhe qalamii sana naa fidi mee sin barreessaa jechuudha. Mee qalamii sana naa fidi isin barreessisa. Fudhattanii teessanii barreessitu jechuudha. Malee anatu ofii kooti barreessaa jechuudha an agarsiisu hadiisni sun. Walii gallee? Nasarat. Ingiliffaan akkasin jedhu nambar isiniifan barreessa jedha malee isinan barreessisan jedhu እንግዲህ አረቢፋን beeku ለህሊናክ ትቻለሁ ingiliffaan garuu akkasin jedhu saniif akkas jedha eewa ituuni fidaa natti kennaa jedhan fidaa qalamii fi yeroo Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraduudhaaf jedhan sana keessatti aktubu lakum isiniifan barreessa jechuun isaanii isinin barreessisaa jechuu isaaniiti malee anatu barreessa jechuudha miti. Maaliif jennaani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imlaadhaan waan jarri dubbatan kana barreessisuun yookiin jara akka caafan gochuun isaantu barreesseef jechuudha. Akka achirra waraqaan qalamni waraqaa walirra qabatan godhaa jiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jechuudha. Sigalee Arabiin isaa aktubu lakum isiniifan barreessa jechuun isaa laal Quraana kana kan Nabi Muhammad itti dubbateen Jibriil alayhi salaam maaliif Allah dha jedhame ree burqaan Quraana kana kan Jibriil fidee dhufe Allah irraati waan ta'eef malee Quraana ma kan itti mena Jibriiltu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaa Jibriiliin kan dubbatee afaanii baafatee itti mena Nabi Muhammad itti Jibriilidha. Akkasumatti Jibriiltu itti mena garuu Quraani jecheen jecha Allaati jenna. Allahtu dubbatee jenna. Garuu dhugaa isaa laala Jibriil alayhi salaamtu Nabi Muhammad itti dubbate. Maaliif ree kan Allahtu dubbatee kan jennuuf Allah subhanahu wa ta'ala karaa Jibriil alayhi salaam akka Nabi Muhammad itti dubbatamu waan taasiseef Qur'aana kana kan dubbate Allah dha jecha Allaati jenna. Kanaaf kalaamullah kan jennu Qur'aanni. Garuu karaa Jibriil alayhi salaam dubbatame jechuudha. Barreeffama fidaa isiniin barreessa jechuun burqaan dubbiin kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tuni bikitaabin aktubu lakum. Kan dubbatu anadha hin barreeffattu jechuudha. Malee ana tarka kiyyaan isinii barreessa jechuudha miti. Wallahu ta'ala alam akkasi. እሺ galatoomሽ isa dhumaati fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos waan baay'ee waan dhalli namaa deebisuu hin dandeenye fakkeenyaaf waan akka ijaa nama fayyisaa ture harka kan hin qabne harka isaanii deebisaafii ture lukaan deemuu kan hin dandeenye akka isaan deeman taasisaa ture. Gara Islaaminaa yoo deebi'u dammoo Nabiyyu Muhammad kan amma isin hordoftan harka namarraa kutaa ija nama keessaa baasaa
luka namarraa kuta. Isa kana akkamitti nabiyyiidha jettanii fudhachuu dandeessan yookiin immoo fakkeenya biyya addunyaadhaaf ergame jettanii akkamitti fudhachuu dandeechan? Waan deebi'uu hin dandeenye kan namarraa Ish. Gara gaafii barbadeessu sanaatti jechuudha. Fakkeenyaaf waan akka ijaa, harkaa, lukaa. ish gara gaafii kee kanatti osoo hin deemiin ni jalqabaa gaaffii sila gaafatti irratti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fidaa isiniif hin barreessa kitaaba booddee irra isin hin jal'ane jechuun isaanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaabni sun dhufee hin barreessine banagaraachii laa hin barreessine si jarris hin finne si galee Okkuma yeroo sana yeroo dhukkubaa keessa jiranii akka malee dhukkubsatanii jiranii Dhoggani mitiiree. Maal jettu? Dhoggani koo akkam barreessine takka maqaan isaa Dorganii miti dorganii osoo hin taane mitiiree akkam barreessine. kitaabni nuti irraan jal'anne Qur'aanni Rabbii subhaanahu wa ta'ala nu gidduutti buuse hin jiraa jedhani. Yeroo sana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkaan dhukkubsatanii turani. Akkaan dhukkubsatanii turani. Kanaaf kitaabni Rabbii nu gidduutti buuse hin jiraa jedhani malee fidanii Muhammad sallallahu alaihi wasallam barreessanii ittiin kennine. Si galee? Kan jarri jedhani jechi kun iyyuu akkuma nama siin jedhe isaan barreessuu malee ofii barreessuudhaaf hin turre siin jedha akkuma silasitti dubbadhe iyyuu. Gara gaaffii kee lammaffaatti deebi'a. Gaaffii lammaffaan Qoy iddoo mana softee kanatti iddoon barreessuu dhogguu isaaniitti inni aaree akka eenyutu deebiin ka'ee mana eenyutu aare? Nabiyyuu Muhammad. Nabiyyuu Muhammadidha. Lakki boo Barreessuu akkasii dhogganii miti. jennaan iddoo isaanii jidduu isaaniitti Dhaggeeffadhu jarri waraqata ma fiduu jedhani maal jedhan Qur'aanni Rabbi subhaanahu wa ta'ala nu gidduutti bu'ee jira. Akka jedha Qur'aanni hadiisni sun akka jedhu yeroo sana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirriitti dhukkuba. dhukkubni isaan bu'atee jira ture sirriitti dhukkubsatanii turanii. Si galee nama dhukkubsatee jiru Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'aatii sana irratti. Jarri akkas jennaan fidi isinii barreessu kitaaba kana jennaan jarri maal jedhanii Qur'aan Rabbi subhaanahu wa ta'ala nu gidduutti buuse hin jira jedhanii. Ishi qoy maaliidhaaf jedhaniin akkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanni kana jedhanii boo. dhoggee namni eenyudha maqaan isaa? Ayyee sababiin isaas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ay, Muhammad hin barreessitu matsaafni. xumuritti sii deebisaati xumuri. Matsaafa fidaa waan irratti hin dogongorresiniif han barreessaa jennaan ay isa hin dhukkubaa matsaafni allaayyuu nu bira hijjira waan ta'eef kunuu nu ga'a jedhanii dhoggani miti akka hin barreessin san booda jiqjiqin jidduu isaaniitti ka'ee jedha inni iyyuu gaddeet isaan biraa deemee jedha Muhammad jechuudha miti. Hin jedhu akkas. Na gaafadhu na sii deebisaa yaada kee qofa achirratti gaafadhati. Ishiin dubbisi ishee. Ayyee. Maal jedhanii fidaa jennaan Umar ibn Khattab maal jedhee Qur'aanni Rabbiyyuu nu bira jira. Inni nuuf gahaadha jedhe Umar ibn Khattab. Inuma maal jedhe Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhukkubni isaan mo'atee jira dadhabanii jiranii. Si galee kanaafuuti Qur'aanni Rabbiyyuu nu gahaadha jennaaniini sana gidduutti kan wal dhabeenyu warra achi jirtu wal dhabe Nabi Muhammadin miti. Sana booddee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haati narraa deemaa wal dhabbiin isin gootan hin gahaa deemaa jedhan na biratti miti bakka wal dhabbii godhan. Si galee narraa deemaa jedhanii ni jaraan deemsisan malee ofii isaanii miti kan deeman Nabi Muhammad dhukkubsataa jiru yeroo sana eessa akkaanii deeman silaa'u. Si galee kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uummata namni jarroonni kun lakkii waan kun Qur'aanni nu gahaa jennaan warri kaan immoo lakkaa barreessu jennaan kanarratti gaafa jarroo dhaba ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam kaatee deemaa jedhanii. Si galee? Ayyee. Gara gaaffii kee dhufa? Gaaffii itti aanu naa deebisi. Gaaffii kee lammaffaatti dhufu? Gaaffii itti Ayyee. aanu. Gaaffii kee lammaffaa itti fufi sirriitti fagoo gabaabsa ayyee tole. Okay, amma fakkeenyaaf nu Yesus Kiristoos addunyaadhaaf ergame jennee gaafa dubbannu waan dhalli namaa jechuun doktoriin kamiyyuu deebisuu kan hin dandeenyu fakkeenyaaf Sagalee keetuma kooti. hojjanne harki isaanii akka hojjetu taasisee jira. Warra lukaan deemuu hin dandeenye akka deeman taasisee jira. Gara Nabiyyuu Muhammadii yoo deebi'u dammoo warra ija qabu keessaa baasa ija isaanii
warra harka qabu harka isaanii irraa kutaa, warra kan luka qabu luka isaanii irraa kutaa. Nama خلاص على كده توكل على الله akkana hojii kana waaqayyo irraa yookiin isa waaqa lafaaf samii uumetu erga jettanii isiniifis fakkeenya nuu ta'a jettanii namni kun fakkeenya nuu ta'a waa isarraa baranna jettanii akkamitti hordofuu dandeenya? Ayyee duraan dursatti haasaanatti jettu irratti Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu isaa baga amanti. Lammaffaa yoo ragaa dhiyeeffachuu dandeessa ragaa si garsiisa. Ragaa nu garsiista yoo hin jiru ta'e garuu ibsa siif kenna. Waan ati haasa'uuf jettu waan ati jechuuf deemtu akkasumatti beeka waan ta'eef nan dubbadha garuu ragaa qabda ta'e ragaa akka baastu toon si affeere hin baaftaa nu garsiiftaa nutti himta. Naa baay'een viidiyoo banuu hin danda'u waan ta'eef hadiisa sitti himuu nan danda'a. Nutti mi rakkoon takko hin jiru. Hadiisicha sirriitti beeka waan ta'eef akkatti si deebisurra si baasuu wayya. Sunan Anisaa aratti kuma afurii fi 37 40 37. Ishi namni baasuu danda'u jira 40 37. Arabiffaan si baasuu silaas ishin jettu. Lifaan hin baasaati maal rakkoo qaban? Hin qabu ka googilii hin qabu ani isaan fidhan hin qabu googilii irraan baasu ani quraanan kitaaba lafa buufadhee jiru jira wannaan qabu kunuun sitti agarsiisee jira kitaaba irraa baafadha malee hin qabu ani la googilii irraan baasu ani kitaaba hin qaba kitaaba buufadhe malee intarneetiin qabu argaa ta'utaati. Waayifaa hin qabu. Warraas keessa jiru naabani jedhiinis warraas keessa jiru. Yaanni isaa akkuma sitti ilaal nama tokkotu gaala isaa jalaa fudhatee gaala nan beeka baradiisa isaa nan beeka. Ati sammuu keessaa qabdaa? Masaan hin argeet namicha ikkoo sagaleen kee citeera obboleetti. Dubbataa irra moo cal jetti? Ay bar cadhiseen jira erga beektee naaf ibsi kaaka. Nan beeka jechuun akkaataa ati jettee dogongora waan ta'eef mee ofii keetti kan sammuu keessaa beektu natti miti hadiisni sun maal akka jedhu dhuguma hunda isaa hubatteetta moo hin hubanne munzir osoo hin baasiin dura al tokko qoy isheen nutti himtu garuu hin dubbifti ingilifas hin dubbistu aadaa as qabitaan jedhi dubbisi mee nutti mise sammuu kee yaa qabatte. Maal jedha reessa nani dubbisee gaalatu jalaa fudhatame gaalli itti fayyadamu jechuudha. Yoo jalaa fudhate. Hin argi. Yoo jalaa fudhate. Abbaa jalaa hate hin beekan garuu warri jalaa hate san hin argi. Eenyutu arge immoo? Isa mataa isaati kaa. Eenyu inni? Muhammed. Kan hatame nabi Muhammad jalaate? Ishi utuu dubbise natti tolaa ture. Ishi. Ingilifatti qofa shimboo kortu. Harka isaanii kutee ija isaanii keessaa baase jedha. Luka isaanii irraa yaa rabbi kiyya. Tole. Kute jedha haadhi maariifaa jijjiirtees dubbisuu hin dandeessa. Akkuma sitti manitti fudhatte waan taateef rakkoon tokko hin jiru dubbistee miti dhugaa dubbatuudhaaf ishee rakkoon hin jiru baase garuu adda baafachuun bareedaadha. Ati waan namni sitti kenna dhuftee adda baafachuun kennatti tola. Wanni guyyaa jimaata gaafachuudhaaf carraasni banneefis kanumaaf. Waan achitti isinitti afuufan yookiin immoo waan gaafa dubbistan immoo akkasumatti haala dubbisa sanarraati. Namni ofii kitaaba dubbise jal'atee jedhani maaliif jennaan matsaafa dubbisanii waan hubatani yoo nama gaafatan beekaa barsiisaa gaafatan tola dhuftee gaafachuun kennatti tola naan dhuftee gaafachuun kennatti tola tole. Ayyee mee wanna jenna itti naa qabni mun sirriitti jalqa jenna. Maal jechuun akka barbaade moo hubannaan kee sirrii miti kana jechaa jirtu. Hubannaan kee sirrii miti akkaataa itti hubatti sirrii miti. Goreen dubbisee tananii beeki kanan si gaafa. Seenaanuma sana dhageesse malee eenyu jalaa hatame eenyutu akkas godhe maaliif akkas godhame waan jedhu tokko wanta dubbate tokko hin qabdu. Sababni ta'e kan biraa kana taasofte immoo kan biraadha tole. Maalumaafuu kitaabaa dubbisnu fuula kee duratti. Ayyee. Eeshi maal jedha? Okay. Koo maali dameeshi? Kunoo siimuu fi kasim dura jiraan maal taate? Akkana jedha.
Some people ride the milk camels of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Namoonni tokko dhufaniitu aannan ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam kan kaamel jechuun kan gaalaa jalaadhaa elmatani. Tole. He caught them and had their hands and feet cut off and their eyes gogged cut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warra jalaahatee godhate sana adabbiin isaanii maal inni tokko harka isaanii irraa kutee tokko itti nu baachitti inshallah harka isaanii irraa kutee sigalee lammaffaa immoo deebisee ija isaanii keessa babbaasee jedhaanni sun jaraahatanii jennaan. Utuu akka hukumiiti iyyuu nama haati harka kuti jedha islaamummaan utuu akka hukumiiti garuu itti adeebinu yaa rabbi fasaad tacholbuti yaa ustaaza arabi fasaad si dubbifna. Koy hadisa biraatu jira meena obsi koy hadisa biraatu jira koy obsi tokko obsi. Saya kan irratti ustaati 47 37 irratti hadisuma gabaabaa kana fide. Lak isumayyuu akhbarana jedheeti ka jalqabe. Isa 37 irratti hadisuma gabaabaa fide 37 kana irratti. Isa gabaabaa fide. Kuno hadisi gabaabaa. Sahih Bukhari keessatti fideedhaa jira istii 40 irra ilaalimee akkite. Kan Sahih Bukhari ta'e dimni dheeraan malee inni kun gabaabaadha. Mee 40 irra deemi ilaalimee. Kuma afurii fi naannoo sana mee. Istii sanumarra moo wanti irra ilaalimee wanni si barreessaa jira kuma afurii fi 40 irra jira siin jechaa jira. Bakkuma ammaar. Kan Sahih moo? Kuma afurii fi 40 irra. النسائي ايش بخاري رترك من فكات ارقد بخاري حديث بخاري حديث لا تيمة في ناس معهم فانطلقوا حتى دنوا من الحسين فقال لهم عبد الله بن عميق استي سوته कोई लाला जरा कोई kan Bukhari keessaa samita 40 irra kan jiru koy Daza Nasai afurtama fi 43 irratti Munzir. Maal jette ibnu? Qo'ee baasaa jira laalaa jira. Hadisa sunan ammootiyyu Nasai hadisa 40. Nagaama sagaleen kun itti bilbilame dhiifama. Okay. Nasai sana irrattis gabaabseedhaaf illee garuu Bukhari keessa kan inni jiru maal sagaleen koo jira? Jira ustaazi. Ayya. Maal jedha asitti agaara naasu min urayna namoota ireenaadha jedhamu tokkotu dhufanii gara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhufanii ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam gara mucaa tokkodhaa dhufaniiti mucaa tiksee tiksu tokko
وقتلوا غلاما له كنيس جباب سيفي دكرو حديثنا ديرا أم بكبر على أجرا تولي يوبافت نتيم تولي أت كديرا سن مال قدي مجاسنا أجيسني حديث سنة كديرا سيفاهمو أما بكا سابا فندت حديث نسني أمان نسون أفني أمتا كلين سنانو ساني جيجيرا ميتوري كلين سنانو ساني جيجيرا ميتي أفني إرجما ربي صلى الله عليه وسلم دكوبا كان يمتني كون إندوم نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي يدوكاتا وسا كان نغرسي سججورا ورا عرينا جچورا أفني نبي محمد صلى الله عليه وسلم يمتني جنان نبي محمد يكاني أكا دوات أفساني توفين قريتشا أنني قالا كلمتين دوغان أيامني في نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنيوف ورسنا ورا دكوبا سان فولي ساني كلين سنو في فولا ساني ببلسي جنان سيغالي dhufanii gaafa aannan sana dhuganii fayyaniidha jedhanii maal godhanii tiksee gaala sana ajjeesanii kun asitti ajjeesuu isaaniit kan dubbatu maal godhe ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam jara obaasee jennaan jarrimmoo waqataluu gulaaman lahu mucaa tiksee sana maal godhan jalaa ajjeesanii fudhatanii deemani فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إرجع ربي صلى الله عليه وسلم صحابته سا نموت إرجيتي جرى مالت في آثارهم دوك جري سام بون سنة جرى جري بون سنة إنسان إرجيتي مال قد إيه فأخذوا نيك أبا من جرى كذا قد مجاتك وسنا جسدي تولنا محمد ساني أولي الرا فيني كاني أجسني ديمني جنان محمد جرى في دنيتي فقطع أيديهم أركي ساني كتامي تقفى مالف وان جري حتى تاتريف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جرى قرآن سيقالي تكسيسانا أجيساني جنان تقفاني وان حتى نديماني في حركي ساني كتامي وأرجلهم لكني ساني مالف namni fasaada lafa keessatti hojjete quraana boqonnaa shan lakkoofsa 130 quraana boqonnaa shan lakkoofsa 33 keessatti warroota fasaada lafa keessatti godhan akkasittiin adabamu jedhee dubbata waan ta'eef tole kanaaf tiksee sana isaan akkas godhanii deemnaan hatta ija isaaniillee akka keessaa bahu ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam taa'e sababiin isaa maal inni jennaan sababa jarri
kakuu moofaa jechuu barbaaddeeti moo seera kakuu haarawaa keessa hin jiraan jedhe ija ijaan deebisaa kan jedhu kan ajjeefamu kan jedhu hin jira. Ayyee tokkoffaani seerri silaa osoo jammir seera tokko hin qabdan warri kakuu moofaa seera tokko hin qabdan. Otoo namni asitti du'e kan kakuu moofaa seera tokko hin qabdu. Jarri akkasitti fayyinaa malee seerri tokko akkamitti bultaa akkamitti jiraattaa yoo haadha kee namni biratti gudeedha akkam goota yoo obboleessa kee namni biratti ajjeesa akkam goota yoo jaarsaaf jaartii wal fuudhanii walii kan akkam godhu yoo wajjin ciisan akkam godhu yoo waa hate akkam ta'a yoo nama ajjeesa akkam ta'a yoo darafe akkam ta'a si galee yoo haqa namaa nyaate akkam ta'a hin qabani garuu seera Musee achi keessatti fidanii kan xaqqasan jira xaqqasuu jechuun Museen bara isaa keessatti akkas jedhee jira seera akkasiin ture akkas jedhee bee fakkeenyaaf akkaataa waan jarri kakkaan tokkoon jira jechuudha achi keessatti si galee seera sana keessaa fudhatanii kakuu haaraa keessa kan ka'an jira. Sana jechuun seera Musee fudhatanii itti fayyadamu jechuudha jarri kun. Seerri Museen dubbate kakuu haaraa keessatti illee hin hafne. Sigalee seerri Museen dubbate kakuu haaraa keessatti illee hin hafne. Yesuus Kiristoos fayyinaaf dhufe akkas jedhamu inuma fayyadamaa turan jechuudha. Kanaaf tokkoffaan ragaa nuti fudhannu Quraana keessaati. وكتبنا له في الألواح إساب بريسيني جرى موسى دافي عليه السلام إسرتي معرف أن النفس بالنفس لبون أجيسي توكو أكا جيسمتو سيغالي إجي جامسي توكو أكا جامو سيغالي بريسيني في جرى رب سبحانه وتعالى دبت كاكومو باكي ست دبتي جرى مجافة جرى كيست لغادا نيجرى غرو أمو سيرا سراني كيرا مسينتين تورين kanuma har'a kakuu moofaa keessatti illee ka'an ittiin hojjetaan jiran jechuudha warri kakuu moofaa maaliif jennaan fayyinni kan argamu Yesuusin malee akkas miti seerri sun hin hojjetu Yesuus Kiristoos seera inni Maatewos Wongeel keessatti seera sana jabeessuuf hin dhufee jedhe seera isa kamisa Museen ittiin bulaa ture san garuu seera sanaan bulamaa hin jiru Yesuus dubartittii sagaagaltuu tokko argee hin ajjeefne humaan goonee jedhe kun hin ta'uun sagaagalummaatti nama kakaasuudha silaa Yesuus ishee adabee akka namni biraarraa baratu gochuu qaba ture. Garuu inni lammadatti hin deebiin jedhee dhiisuun dubartiin tokko namni biraallee yoo sagaagale akkasumatti dhiifama akka godhamu jechuudha sagaagalaam akka ta'amu. Garuu amantaa Islaamaa keessatti seera Islaamaa keessatti olaaltee biyya amma jirru kana keessatti dhiiriif dubarri waliin sagaagaluun waanuma hin yaadamne maal jennan qabamanii jennaan lubbuubbaa waan ta'eef. Sababni immoo kun inni faayidaan inni godhate maalinni faayidaan godhate keessatti HIV hir'isuu tokko jedhe dheekkamsa rabbii fageessuu. Maaliif jennaani HIV kan dhufu cal jedhee namni karaa irratti akka horii wal yaabbataa deemudha. Si galee sabnaan akkana xaqqaamne irra xiqqaan biyyi nagaa karaa kanaa isa biyya Saudi Arabiyaati. Waan kanaan kan hin xaqqaamne kan hin miidhamne jechuudha. Ammoo ammallee seera kana gochuun namni hate harka muramuun namni ajjeesamuun namni ilkaan cabsuun adabbii nama sanaaf tagabii ta'e tamaxaaxaanii ta'e tokko kennamee fi akka namni irraa baratuuf namni ergasii kaaseen balleessu hin hatu hanna amma biyya hin jirre keessaa tolaalte Saudi Arabiyaa keessatti yoo qodaa keessa keessa deemte itti deebita qodaa keetti itti deebita maaliif jennaan hatanii qabamanii jennaan hin baatu jechuudha. Kanaafuu seerri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan addunyaa kanarraa kaan kan addunyaa kanaati. Namni wal ajjeese ajjeefamu kan jedhaniif Itoophiyaa keessatti namni ajjeese hidhaa mangistiin qallabee gadi baasaa jiraame biyya biraa keessatti mangistiin qallabee baasaa jiraamiti. Sanaafuu boris wal ajjeesu gabbaanii. Amaaraaf Oromoo jettee Oromoof Oromoon cal jettee wal ajjeestu kuni adabbii dhabdeetu. Otoo adabbii namni tokko gaafa tokko ajjeese tokkos ajjeefame mootummaan ajjeese adabbii irratti fudhate sila lammata Itoophiyaa keessatti wal ajjeechaan hin dhufu. Sababa namni ajjeese eenyu akka ta'e wallaalame kan du'e akkamitti akka du'e kan wallaalamu sababa adabbiin hin jirreef. Si ajjeeseen harka koo mootummaatti kenna kan jedhu keesseen beektu anuu jedhee beeka wallaahi. Lafa si buuseen harka koo mootummaatti hin kennan jedha gaafa achiiti nama faana wallolu yeroo sana gaa. Si galee maaliif harka kee mootummaatti kennite jechuun mootummaa akka namni sin ajjeesne si godha. Wanti argattaa maxxagaa waan itti hirkattu argattaa teessee nyaatta jechuudha. Si galee kanaafuu nama ajjeesuun salphaadha ajjeestee dursitee dhooftaa
fiigdee poolis dhaabaatti harka kennite. Miskiina wallaahi. Inni du'e sun lubbuudhaa miti. Wallaaluma keenya jechaa turre malee. Otoo namichi ajjeese ajjeefame lammata harki ajjeese harka koo mangisitti kennan jedhamu. Indee ajjeesin du'a jedhama. Ajjeeseen du'u jedhamee didama. Kanaaf seerri Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa'imaan inni seera sirriidha. Lubbuun nama akka wal hin ajjeefne akka wal ajjeesaan hin baay'anne godha. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa har'ayyuu waan ani gaafadhu yoo danda'ame nama ajjeese ajjeefame lammata silaa miskiinni nu jalaa hin du'u abbaa sagal qabee birrii fidee ajjeesu abbaan sagal dhaqee mana namatti hin gubu si galee silaa nagaadhaan biyyi kee nagaa taate halkanii fi guyyaa baatee galta. Har'a bar sa'aatii tokko halkan kee ataanaan gadi baatee galuu hin dandeessu duuriyyeen si ajjeefti. Si galee sa'aatii guyyaa Addis Ababaa kee deemuu hin dandeessu duuriyyeen morma kee qabdee morma kee irraati warqii buttee yoo barbaadde mobaayilii sirkaa buttee deemti. Maaliif harkatu hin muramne malee. Silaa akaala godoloo namni tokko godhame hunduu barumsa taafi. Kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nam tokko hundi isaanii sababa nam tokkotti addunyaan guutuu akka baratu barbaade Rabbiin. Laali. Isa yeroo hundaa namni tokko du'aa oolurra namni tokko du'ee akka baratu barbaade Rabbiin. Lubbuun tokko yeroo hunda du'uu ishiirra lubbuun tokko qofti duutee akka uummata barsiistu barbaade Rabbiin. Namni yeroo hunda sarafamaa taa'urra walajjeesaa taa'urra harki nama hate tokko citee warri kaan akka barumsa irraa fudhatanii hanni hafuu barbaade Rabbiin. Ogummaa akkasii of keessaa qaba Qura'aan. Malee kun fayyinadha karaa kana nama hin fayyamu jedhamee turisame walataa oolama walajjeesaa oolama bara baraan walajjeessuuf walatuudha akkuma biyya keenyaa kana. Suudii keessatti garuu hin jiru wanta akkasii ajjeefteen ajjeefamta hatti harka kee muramaa walirraa barata hizbiin wallaahi mee araba faana walitti bu'i. Harkaan akkasitti bu'an afaaniin iyyuu malee araba takka nama dhooftu argita beektu sodaattuudha arabni namite wallaahi sodaattu miti arabni waan sodaattu qabdi malee seera rabbii sodaatte qabdi arabni. Takka arabela ati gungurraacha miti dhaabbattee itti dubbatte arabni harka isheetti fudhattu yoo dukkana keessa dawoo argatte malee sanuu shimaa gafura baastee xiqqoo ishii batbasi gooti malee bakka dhaqxee kasa sun dandeenyu ta'e malee magaalaa keessatti wallaahi ani makiinaa dhaabee araba wajjiniin dhaabbadhee itti dubbadha biyya kana keessatti. Maaliif dhooftee jennaan hin dhaamti ija na balleessitee na ija shibbada na ajjeeftee naan hin duuti sodaadha arabni. Kanaaf biyya kana keessatti araboonni waliin ajjeesani biyya nagaa keessa jiraatamu. Kanaafuu sirna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fidee dhufan ilma namaatiif maslahaa karaa gaarii akka ta'uuf malee callisanii namni akka babaraan wal ajjeesaa ta'uuf miti yookiin nama ajjeesuun gaarii ta'eedha miti jechuu barbaada galatoom. Atis galatoomi. Inna nu biratti dammoo macaafni qulqulluun kakuu haarawaa fi kakuu moofaa kan jedhatu jira. Seerri kakuu moofaa kakuu haarawaa keessatti hin dalagu. Bara firdii fi bara araaraati. Bara amma keessa jirru kana dammoo eenyuyyuu eenyu irratti faraduu hin danda'u. Shii waaqayyo sana isa dhugaadhaan jiraatu malee namni namarratti faraduu hin danda'u. Maaliif hundi keenya cubbamaa waan taaneef jechuudha. Kanaafuu namni haadha ajjeese haa ajjeefamu kan jedhu hin jiru macaafa qulqulluu keessatti kakuu haarawaa keessatti jechuudha. Sababbiin isaas nu namarratti faraduu hin dandeenyu. Faraduu kan danda'u isa lafaaf samii uume qofaadha. Isa bara baraan qulqulluu ta'ee jiraatu qofaadha malee nu cubbamaa taanee cubbamaa irratti faraduu hin dandeenyu. Firdii hunda dabarsinee kan kenninuuf isa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu በአዲስ ኪዳን የለም ልልህ ፈልጌ ነው። ይገደል የሚል የለም፣ የሰረቀ እጁ ይቆረጥ የሚል የለም። ምክንያቱም የምህረት ዘመን ስለሆነ ማንም ላይ መፍረድ ስለማይችል ፍርድ አንሰጥም፣ አንገልም። እሺ አቲ ፔንቴ ነው ኦርቶዶክስ ይመስላ ጉርቴ ዱረት ፔንቴ አየሽ አቶ አማዱ በዱና የምታረ dubbadhu እሺ ገሩ tokko fitoote dubbadhu kanaaf beek gaafiidha maal jedhu እሺ gaafii tokko qofaan biraa amantiin islaamaa ፍሪ jechuun ነፃነት ይሰጣል። ለምሳሌ አንድ ሰው ከእስልምና ቢወጣ ምንድነው ቅጣቱ? የፈለገውን ሃይማኖት መከተል ይችላል። ቆይ አቷችን ጋይንድራ Tochin gaindura kan amma dubbatte irratti waa xiqqoo jechuudha barbaade. Eshi. Tole.
እሺ ጀድ ኢላሜ ዋና መዱበት ከነረቴ ማልቱ ጅራ በእሴቴ ፍርዲ ነምኒ ነመት ፈረዱ እንደንደው ጀቴ ሜረ አከስሞት ፍርዲ ሜቀቱ ጅራሜ ከሚዩ ሃተው kamiyyuu haa ta'u nama tokko irratti akka farannu aangoon nuun kennamne jechuun namni tokko wanjala yoo hojjete fakkeenyaaf namni tokko nama yoo ajjeese nama san ajjeesnu wanti jedhame tizaaziin nuun kenname hin jiru ishee. Okay, macaafa qulqulluu keessatti hin jiru. Barbaadeetan. Kakuu haarawaa keessatti. Ayyee. Ishi maal maa ibsa sii kennee kee kakuu haaraa keessaa moo si garsiisa rakkoon tokko hin jiru. Ilaame firdiin lamatu jira. Firdiin addunyaa kana kennamu jira. Kan guyyaadhumaa kennamutu jira. Sirriitti ishee kana naa hubadhu ishee. Firdiin addunyaa kana irra kennamu kan ilmi namaa ittiin jiraatu seera jedhama sun. Seera ittiin jiraatu. Islaamummaan seera addunyaa kanatti naa jumtu. mootummaatti naa jomtu mootummaa waliigalaattis ka Ameerikaattis ka Afrikaattis ka Eeshiyaatti naa jomtu islaamummaan seera mataas Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kaa'ee jira tole har'a addunyaa kana bushoo jette quraana qofaan bushuu dandeessa addunyaa kana seera nama mootummaa tokko otoo hin dabalatiin quraanni kun ka Rabbiin buuse addunyaa kana bushuudhaa danda'a karaa nagaatiin otoo lubbuun tokko hin badin otoo wanni tokko hin cabin bushuu danda'a waan ajaa'ibaa miti kama mootummaan wal ajjeesaa wal fixaa jedhamu utuu waan tokko hin badin otoo waan tokko hin cabin utuu lubbuun lamaan bahin quraanni kun addunyaa kana bulchuu danda'a garuu namni seera nuti baafnee malee jechaa jira seera namni baasu kana caalaa seera Rabbiin ilma namaatti baaseetu jira quraana keessatti akkaataa itti bulmaataa akkaataa itti wal dhaalaa akkaataa itti wal fuudhaa akkaataa itti waliin jiraataa si galee waa hunda seera lafa kaa'ee jira Rabbiin otoo seera sanaan bullee har'a waliin ajjeesnu ture har'a waliin fidhu ture si galee kanaaf seera Rabbiitiin gaafa bulame wal ajjeechaan hin jiru lubbuu dhabuun hin jiru hanni jedhamu iyyuu hin jiru ture sila hanni jedhamu iyyuu hin jiru wal ajjeesuu waan jedhamu iyyuu dhufu ture ka ajjeesi ka jedhamu illee dhufu ture otoo namni seera islaamaatiin bule waan jara seera islaamaatiin bulleef jararratti seerri kun bee malee tole itti aansuudhaan garuu kakuu moofaa keessa malee kakuu haaraa keessa hin jiru naan jette mee Luukaas Wongeel boqonnaa 9:27 dubbiste beektaa Yesuus Kiristoos fidaati diinota kona fuulduratti gorraa kan inni jedhe Messi kan Yesuus Kiristoos diinota koo fidaati na duratti gorraa jedhee dubbate Luukaas Wongeel keessatti argitee beektaa siin jedhe argeen jira tole maaliif nu biratti hin jiru jettee nama qaluun nama ajjeesuun Okay. Amal jira ko ati karaa akka matsaafa keetti miti matsaaf qiddaraa wadhaa waan jedhin qabu jalqabarraa kaastee dubbiste yoo ta'e fakkeenyaan isaan barsiisaa jira malee ofii isaatii iyyuu miti gorraa jedhee dubbate si garsiisa rakkoon hin jiru baasii si garsiisa al tokko ani illee bakka kanatti macaaman dubbisu jedheen ture amma alarra hin jira leet masjida keessaa baheen jira aslan masaa keessa jira malee haa dubbisu dirqama tole alarra jira mee dhaggeeffadhu bakka isaraa kaasisii dubbisu akka sii galuuf mee natti literally mul'ata alaata kun meeqarraa kaasisii dubbisu masi ni mul'ata ustaas dhageesse نجيني سجلين كيتش تيتو 10 مزاد هلا والله كيف الحال؟ لباس لله 10 مزاد العصا 10 أسد 10 مزاد لسه ها عصر لسه اي شهر عصر لسه ما وصل وقت العصر عشان خير ايه ممكن باقي ساعة كده ساعة ايش يصلي نعم عليك ايش يصلي ايش يصلي؟ على ايش يصلي ايه اجلس هنا اذا حان الوقت صلي ساعة ايه لسه الحين ساعة 42 ثلاث ساعة ايش هذا دوك ساعة تكلم عربي ولا ايش؟ ايش هذا دوك له تكلم عربي صح انت والمشكلة بعاود الحين ساعة لسه ما حان الثلاثة
الساعة 42 ايه 42 ايه ايه في 42 ايه 42 ايه طيب هيا تولي ما سجرتا وجرا كان فانساني عربي فانا سانا انجدي غرو عربي فيزا ايش اسرا كاي سي دبسو مو كسبت سي دبسون لوكا سونجل بقولنا كرسا كلا كوسدي دمي توربرا كان ستيمه ايش يدبس Meeqaraa si dubbisu fakkeenya waan jetteef yoo barbaade jalqabarraa si dubbisamoo bakka hin jedhe sitti agarsiisamoo akkam bakkuma siin jedhe sanis agarsiisamoo ol siqee akka si dubbisu barbaadda ol siqee maa dubbisu Steko fakkeenyaan itti himaa jira Yesus yoo hunda dubbistee jira. Fakkeenya taamu malee dhuma irratti garuu kan natti qamadee. Fakkeenyaan isaan barsiisaa jiran jedhee hunda dubbistee. Oi bakka. Ishee fakkeenya isaa si kaasee bakkuma Yesus dubbachuu kaasirraa si dubbisu ishee. Daddafiti dhaggeeffadheeraa waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadhu. Abbaan qoroo sunis mootummaa fudhatee erga deebi'ee booddee horii isaa isaan bira jiru kanaan hammam akka ittiin buufattan beekuudhaaf garboota sana waamsisee inni dura yaa gooftaa warqee ati anatti kennite warqee waaqeeta 10 buufadheera jedheen mootichi immoo ba'eessa goote garbicha gaarii nana waan baay'ee xinnoo irratti waan amanamteef ani immoo mandara 10 akka mootuuf siif kenna jedheen inni lammaffaanis dhiyaate yaa gooftaa warqee ati anatti kennite warqee waaqeetti 5 buufadheera jedhee isaan kanaanis ati immoo mandaroota 5 irratti moo'e jedhe inni sadaffaan immoo dhiyaate yaa gooftaa warqeen kee inni ani erbeedhaan maree dhoksee kaa'e kunootti ati nama jabaa kan hin kaa'in kan fudhattu kan hin facaasin kan galfattu waan taateef si sodaadhee ture jedhe gooftaan isaa immoo ati garbicha waa'ee hin baafne nana dubbiidhuma keetiin sittan farada ani nama jabaa akkan ta'e kanan hin kaa'in akka fudhadhu kanan hin facaasin akkan galfadhu erga beekte jedheen sila namnu namatti hin faradu jetteetta garuu faradee jira sitti ilaali sittiin farada jedheeni jira asumaan akka bartuuf malee mata duree keenya miti warqee koo warra dhalatti fuudhan biraa maaliif anaaf hin keenyeree silaa oo deebii kootti horii koo dhala isaa wajjinnaan fudhadha ture jedheen ergasii namoonni achi dhaabbataniin warqechi harkaa fuudhee isa waaqeetti 10 qabuuf kenna jedhe yaa gooftaa immoo ammayyuu waaqeetti 10 qaba jedhaniin ani isinitti hima isa fudhate waa qabu hundumaaf itti dabalamee inni kennamaa kana in kennama ishi kana kan hin qabne garuu inuma hin qabu iyyuu isa duraa hin fudhatama amma garuu diinota koo warra isaan duratti yookaan isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana as fidaa ija koo duratti isaan gorra'aa jedhe abboomee jedha mi'a isaa baafnu gaa afaan amaarikaa obsi koy gifti obsi maaliif siin xumura siifaa xumuru adraa Kiristoos astagfirullah yaa rabbi ماشي ماشي أنا ما أعرف فرق بين العقوب سقطتك وجمال معلش أنا ما فرق بين أفانا ما أعرف مالي أنا ما أعرف فرق بين العقوب سقطتك ورادو بسي ماشي ماشي
تقرأ جته أسباني ما إيشي اسم ينسي سامو أبونو دي سديرا أما سيدو بسين كان فانو رموتين ها masih mucha nakam sagaleen ko Yesus fakkeenya dubbataa fi jira beekaa jetti malee waan ofii isaatii miti si galee. rakkoon tokko hin jiru itti dhufna garuu lakkoofsin dheerata achirraa dirqama kaasuu qabna hoo jette nan kaasa garuu tu achirraa gabaabsine bareedaadha sin jechuu barbaade maal jette ها हेलो नहीं मंगा बैठ जाओ जी नकाम हो जो क्या क्या मस्ता जखे सकते ओके anan jira waan ta'eef badaas natti mul'attan isinuu ifa keessan jiraadhu manni baadaa godhe as ciisa kaayaa jamaa islaamummaan akkasii yaa kiristaanotaa ilaala mana kee achi dubbisanii wanti miti as ta'anii kunoo fuula rabbii dhaabbatanii masjida rabbii keessa halkan ni kaasanii dhaabbatanii dadhabanii akkasitti rarrafanii warri kun qotaa oolan hin seena haramaan noolle naggadaan noolle ibaadaa rabbii isaanii gochaadhaa turanii dadhabanii as ciisaa jiran kaalkan baan ammallee mana isaaniitti kan hin deebine mannumti waggaa waggaadha duwwaa hin taane otoo jiraate masjida kana malee jira subhaanallah waggaa waggaadha sa'aatiidhaan bakkumti maqaa rabbitti waama musliimummaa keessa malee jira macaafa keessatti dura kanatti me diimaan kun maaliif warra gurraacha kanarraa adda ta'anii kaa'ame beektaa masi kunoo yookiin immoo afaan oromoo siifaa fidu diimaan kun maaliif gurraacha kanarraa adda baafamee barreeffame beektaa kun asitti gurraacha asitti diimaa garuu xonqaayitu ittiin xonqoleedhani garuu akkamitti akka diimaa kakkaan hin beeku malee kiristaanonni duratti ko yoo waan diimaadhaan barreessinetti xonqaayiidhaan jetti ture kiristaanonni ajaa'iba abbo kun nameen beeku waan akkasii eebbisa akka shofadhumee mucatti kanarraa xumuradhee sitti dhufa masi dafi kan beektu ta'e sitti meen darba nakkoon qabanatti dhumasi diimaan kun gurraacharraa wanta adda ta'eef beektaa sitti maanuu rakkoon hin jiru Koo sagalee Yesuusiin jedhe Yesuus kan dubbate. Okay, galatoon. Kanaafuu Yesuus kan dubbate taanaan asitti kan dubbataa jiru hin jiru amma garuu diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana as fidaa ija koo duratti isaan gorraa kan jedhaa jiru hin. Yesuus kan dubbataa jiru Yesuusii fakkeenyaan itti dubbataa jira sin jedhe koo lakkoofsa 11 fakkeenyaan itti dubbata bare inni fixeera barre. Diinota isaa jedhamanii kan waamaman. Yesuus barela waan dubbataa jiru isatti fixe beektaa maal jedhe akkas jedhe isinittan himaa isa fudhate waan qabu hundumaaf itti dabalamee hin kennamaa kana kan hin qabne garuu inumti inni qabuyyuu isa duraa hin fudhatamaa jedhe Yesuus miti kan jedhe tole amma garuu diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana sidaa ija koo duratti isaan gorraa jedhee abboome am Yesuus miti ka jedhe eentu abboome tole
Hayyee Yesuustu jedhe tole. Kan jedhe maa Yesuus kan abboome Ishi eenyudhaan jedhe hayyee qo'ati diinonni isaa eenyu? hayyee amma mata duree kanarraati mee amma jecha Yesuus Kiristoositti wanni jiru lakkoofsa 11 irraa jalqabame yookaan 12 irraati dubbii Yesuus dubbata 12 irraa jalqaba akkasimi dadhabe qaamasii dadhabnee irra bar qursuutii nyaatiin as keessa jira dhugaa rabbi hayya hayya amma Yesuus Kiristoos jechi kun kan namichaati hoo jette gaaffii tokko qofsi gaafadhe asuma irratti murra fidaana duratti abboomaa warraa kan jedhe kuni jecha Yesuus miti hoo jette mee Yesuus namicha hojjete kanaan maalin gatiin argatu namoota nama gorra'e kanaaf Yesuus Kiristoos gaarii dalage moo hin dalagne jedhe namichi kun hin adabamoo hin adabamu jedhee dubbate Yesuus mee kana ragaa naa kenna yoo kan Yesuus miti ta'e jechi kun namicha kana godhee fi murtoo maalii kenne Yesuus asitti murtoon inni kenne hin kennine beek diinota isaa warra isarratti namicha fidaana duratti gorraa jedhe kana ilaali booddee dhumni isaanii akka ishi rakkoon tokko hin jiru isti booddeen isaa namichi kun akka inni firdiin isaa abidda ta'u agarsiisuu dandeessaa namicha kana mootii kana akka ati jetteetti jechuudha akka maal ta'u namichi fidaana fuulduratti gorra'aa jedhe akka ati jechuutti namichatu jedhe yoo taate Yesuus Kiristoos namichi kun firdiin isaa argatamoo argatu jedhee barsiise fakkeenya namicha kanaa fideera jetteetta fakkeenya isaa akka fide namichi kun fidaana fuulduratti gorra'aa jedheera namichi waan badaa dalage kun firdiin argata jedheera moo hin jenne Yesuus Dugdanna dadhabe dadhabe natti madara rabbi hubattil kadheen siin haasa'amamu niitoorkii koo ishi natti mika maalidha reeyachitti gaafiin kee Yesuusitu ajaje jettamoonni fakkeenyaan isaan barsiisaa jira siin jedhe beeki mootummaan akkarratti himmoone waan hin taane tokko ta'eera jedhee barsiise Yesuus moo waan ta'e tokko barsiise waanuma ta'amu koo kan barsiisaa jiru inni erga waan ta'ame ta'e fakkeenyatti fayyadamee kana godhe sana firdiin argatamoo hin argatu siin jedhe bor achitti isa dubbateedha malee raawwatame kan jedhu hin jira iddoo sanitti raawwatamne koo fakkeenya kaa'ee finde fakkeenya yoo fayyadaman akkamitti namaaf ibsa waan tokko fayyadamne nama yoo barsiise jedheera moo jedhe maa jedhe koo akka dubbisa kanaafuu tizaati dabarsee jennaan mootiin tokko mootiidha silaa namichi suni dabarsee jennaan wanni sun raawwatame jechuudha lakki raawwatamne hojjette moo ragaa fidi fidaana fuulduratti gorra'aa jedhe mirga qaba mootii biyya tokkootiin ajajeen warri kaan garboottan isaati garuu akka ati jettu miti akkuma ati jettutti hin gaaffis gaafadhe malee akka jettu miti dubbiin kun dubbii Yesuusi kan dubbataa jiru Yesuusi diinota koo warra isaan irratti mo'achuun barbaanne fidaana duratti gorra'aa jedheen Yesuus kana dubbate gara Yerusaalemitti ol ba'ee jedha lakkoofsa 30 innaa kan dubbate kan jedhaaru Yesuusi kaa ati waan tokko nama yoo barsiistu fakkeenya fayyadamtee nama barsiistu laakki fakkeenya akkasiin fayyadamu ano akkasiin jedhana fakkeenya akkasii miti kan fayyadamu fakkeenyaaf ilaal akkuma amma fakkeenyaaf siin jedhu fakkeenyaaf namni kun akkas godhe siin jedha yookiin immoo akkasiin godhaa siin jedha si galee malee fidaana fuulduratti gorra'aa jedhu kan jechaa jiru waan tokko adda si baasu Yesuus ta'uu isaa dubbii gabaabaa adda si baasa Yesuus qoy akka Yesuus ta'e wanta kana sirriitti adda si baasa al tokko na dhaggeeffadhu diimaan kun jecha eenyuti jenne kan Yesuus jenneera miti dubbii gabaabaa akka ati sirriitti hubattu tole jedhee abboome jedhe ka jedhe eenyu jechaa jira Yesuus ka maa Yesuus jedhe ka jedhu kana gurraachaan barreeffame ka jecha Yesuus gurraacha ka barreeffame
Okay, gurraacha jala sararame. Maalidha ree gaafiin kee Yesuusitu kan dubbachaa rakkoo isuma garuu kan nama Yesus tu biraa dubbateedha. fayyadameeti kan Yesus haasa'aa namicha takkas jirudha. jedhedha. Yesus namicha takkas jedhe otoo jedhe diimaadhaan barreeffama ture jedhe ka jedhu kun jecha Yesus ta'a ture. Garuu waan Yesus jedhe namichi kun dubbate Yohaannisiin kun dubbate waan ta'eef jedhe kan jedhaaru Yohaannisidha asitti. Eenyutu jedhe Yesustu jedhe. Malee utuu namicha isa Yesus fakkeenya fudhateetu dubbate ta'e jedhee asitti Yesustu diimaadhaan barreeffama ture jechi Yesus keessatti waraabbii keessatti jedhee abboome jedhee as keessatti barreessa ture namichi barreessu. Waa kan Yesus kana jechuudha. Garuu miti Yesus waa'ee namichi jedhee dubbataa hin jiru. Silaa waan namichi jedhe asitti barreeffama ture diimaadhaan. Garuu Yesustu jedhe waan Yesus jedhe moo Yohaannis asitti nutti maara gurraachaan. Silaa diimaa ta'uu qaba ture kun Yesus namicha akkas jedhee Yesus gaafa nutti hime jedhe ka jechaaru Yesustu nutti maara waan ta'eef jecha Yesus ta'uu qaba jedhe ka jedhu kun diimaa keessatti. Maaliif namicha mootii sanatu jedhee Yesus nutti himuu qaba ture jedhe. Miti hin jenne Yesus. Ka jedheenyu Yohaannistu Yesus akkas jedhee nutti maara kuno gurraachaan. 27 meerree kuno. Kanaafuu jecha Yesus Yohaannis nutti hime malee Yesus jecha namichaa nutti hime osoo ta'eeti as keessatti jedhe kan jedhu Yesus silaa namichatu jedhee asitti Yesus diimaadhaan barreeffamaa ture siin jedhe. Gaaffii qabaatte itti hubuu dandeessaa? Yoon qabaanne immoo nama biraatti wannaa jedhe. Gaaffii tokko qofa innis namni amantii Islaamaa keessaa qayyaratee maalidha qixaatiin irra ga'u kan jedhu. Qixaatiin irra ga'u tokko hin jiru namni amantii Islaamaa keessaa ba'e. Amantii Islaamaa keessaa ba'e adabatee teenyaan qixaatii irra ga'u tokko hin jiru. Garuu yoo Islaamummaa keessaa ba'ee dhufee Nabi Muhammadiin irra rabsa jedhe Allahan rabsa yoo jedhe dhufee ummata jamaa'aa kana gargar qooda yoo ta'e jamaa'aa jechuun ummata Islaamaa gargar qooduudhaaf dhufee waan hin taane kana jedhee kana jedha taanaan shira garaagaraa xaxa taanaan namni sun qixaatii mataa isaa adabamaa jechuudha yeroo sana. Garuu amantii Islaamaa keessaa waan beeku waan tokko irra ga'u hin jiru. Garuu amantii Islaamaa keessaa ba'ee yoommoo ummata muslimaa adda diiga taatee amantii Islaamaa kana nan rabsa taatee waan hin taane godha taanaan yeroo sana qixaatiin isaa akkuma feetetti nu arrabsi. Nisaamina yookaan sirriitti dubbistan yookiin nu arrabsa. Baafadhume Ingiliffaan qabu garuu namni baasuu jiraatu Ingiliffaa barbaadde yookaan achi afaan arbaasii baasa ammas. Sunan Ibn Maajaa 46 meeqa jette? Halo. نسائي الأستاذ من بدل دينه فاقتلوه. Meeqa jette? 46 meeqa jette bale? ما أفري في Ay sabde. شنطة مثل أوكي. Ayye. Eshi. Akkana jedha. Ittiin sii qaba. Mul'ata laata? Argaa jirtu dubbisu? سريت ملته سريت ملته. قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه نما من تسا ججير أجيسا إستجرى سنن ابن ماجه حديث كان بل إنا غافكا وميجر مال جرى جناني اتدبلي وان كاو تجرى صحيح بخاري جاتمي سدي ترباتمي سدي كيسامي أباسو نابي جچورا سرا جاتمي سدي ترباتمي سدي
هنا بخاري كيست ايش ما الجرا قال عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نيجده لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله ديغني نما اشهد ان لا اله الا الله جدتكو حلالنا فينتاتو وان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واني رسول الله ان ارجما ربي توكو كرغابه تولي الا باحدى ثلاثه يوا سديته مالي ايغنا مسدي مالي توكو النفس بالنفس لبو اجيس توكو دير كما لبو سامبا فما نمني چوبو نمني نما اجيس توكو نجي فما كون بي كمان والثيب الزاني كان ادمنا تو قبو يوكن ابا منا تو قبوتي سغاغل كسدفا المفارق من ديني تارك للجماعه نما امنتا ساديسه يوكن امنتا سردبه جماعه سنا غرغر باسه سيغالي جماعه سنا غرغر باسه امه سنا دفه كرا غراغراتين غدي باسه يوكن ادى باسه توكو جد كبرا حديث وي سي بابا سمه حديث وي ايش ايكونابس ايش ايوه كنا 60 ارغيتا متى ما جرى انا عائشه ام المؤمنين عائشه هذا من توترات كان دبتمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي صلى الله عليه وسلم نيجدني انه قال ما جرى لا يحل قتل مسلم الا في احدى ثلاثه خصال واسدرت توتي مالي نما مسلمه اجيسون اوركادا نما مسلمات يتكو يوم مالتي الزاني محسن فيرجم نمني زاني تي وانا جدي ايغتا طبق يونه يالا غبايوتي فيرجم اغار الركتم ايش ورجل يقتل مسلما متعمدا نما بيكا نما مسلمات كو اجيس نجيفما ورجل يخرج من الاسلام نمجا اسلام مره به فيحارب الله ارجما فيحارب الله ربي سبحانه وتعالى تلو لبني قرآن الربسو الله الربسو وانقرا قراتين عز وجل ورسوله ارجما ربي رتلو لبن الربا ارجما ربي الربسو مالتا فيقتل لالي أمن تسنا ما كيسا وان بيمتي وان بيكو فهمتي مال مالي ورجل يخرج من الإسلام أمن تسنا ما كيسا بيه ربي في ارجما ربي كان الربسو يوتاتي فيقتل أو يسلب وكان الجفما وكان فني فما أو ينفى من الأرض وكان الأرض الرالة فراكا فما كان مو قرآن كيسا تدبت ميجر يساتي بقولنا شان لكوفسا صدومي سادي رتي دبسا جودان ديس تدبت ميجر يساتي نموتا بدي أرضي كيسا قرآن هندمتو تكا harka isaanii miilla isaanii gargar baafamee cirama wa imma addunyaa kanarraa kaafamanii yookaan ajjeefamanii jedhu kun warra badii dalagdoota ta'an addunyaa kanarratti malee waan inni amantii islaamaa keessaa ba'eef qofaa miti jechuudha buletti ga'e walii gallee masi hadiisaatti lafiddee warra kanatu ibsa ايش غلطه ماش ayyee galatarraafi nama biraaf carraa kennina inshallah mucaanan maan ba'e yoo gaaffii biraa qabaatte akka itti fufta yaa allah